kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin PowerPoint 2007 irratti sagantaawwan garaagaraa kan leenjii akkasumas research yookiin qorannoo garaagaraa yeroo qopheessuun haala ittiin dhiyeessuu dandeenyu waliin jenna. PowerPoint kutaa tokkoffaa eegaluuf haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Kompiitara keenya irraa Microsoft PowerPoint banuudhaaf bakka kana start batanii kanarratti yeroo tokko click gootu sana booda asuma bakka search barii kanarratti PowerPoint jettanii barreessitan inni kallattiidhaan isinii fida. PowerPoint yeroo jettan haala kanaan kallattiidhaan isinii fida banuu ni dandeessu. Kun kan isin argaa jirtan kun PowerPointidha. PowerPointiin jalqaba yeroo banam presentation 1 jedhee bana. Asirratti title barii isaa irratti argaa jirtoote presentation 1 Microsoft PowerPoint jedha. Fully PowerPointidha kan Word irraa xiqqoo adda waan ta'eef keessumattuu bakka work area isaa kun click to add title kan jedhu kun garaagara asiinis gama bitaarraanis garaagarummaa qaba. PowerPointiin Microsoft Word irraa kan adda isa godhu softwarein kun leenjiiwwan garaagaraa qopheessuudhaaf akkasumas researchii eebbaa qorannoo garaagaraa difeensii yeroo dhiyeessuudhaaf hojjetamu keessatti haala kanaan PowerPoint irratti qophaa'achuudha. Kanaaf PowerPointiin softwareii baay'ee murteessaa fi yeroo irratti hojjetanullee salphaa kan ta'ee fi akkasuma yeroo irratti hojjennullee baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf PowerPointiin daataan keenya kan seensifamuu danda'u booksii kana keessatti yookiin immoo text booksii kana keessatti galachuudha. Click to add title jedha. Mata duree galfachuu barbaadde bakka kanarratti click godhi jedhaera. Akkasumas click to add subtitle jalatti immoo barreessuudhaaf as jalatti click godhi jedhaera. Barreeffama yeroo barreessuun bakka click to add title jedhu kana keessatti click gochuu qabna. Yeroo tokko eega click goonee booddee mata duree waan qopheessuu barbaadnu yookaan research ta'uu danda'a yookaan immoo qorannoo garaagaraa ta'uu danda'a akkasumas mata duree leenjii ta'uu danda'a. Kanaaf barreeffama kan keenya jalqabaadha asirratti kan barreessinu. An akka fakkeenyaatti fudhadhee asirratti nan hojjedha. Isinis haaluma salphaa ta'een asirraa ilaalaa deemtu. Kanaaf asirratti jalqaba Microsoft PowerPoint jedheetiin barreessaa. Kun mata dureedha. Microsoft PowerPoint mata duree isaa irratti haala kanaan barreessitu. Erga barreessitanii booddee kana gara gubbaatti bakka adii kanatti ol butuu barbaadan haala kanaan sisirreessuu dandeessu. Qabdanii drag gootanii ol buttu. Booksii isa jalaallee barreeffama isaadha kanatti qixeessitanii sirreessuu ni dandeessu. Haala salphaatiin mijeeffachuu yookaan immoo sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kana keessatti haala kanaan barreessuu ni dandeessu. Erga barreessinee booddee PowerPointiin mata dureedha waan ta'eef achirratti mata duree kana immoo waan adda ta'e kalarii garaagaraa halluu garaagaraa gosa barreeffamaallee jijjiiruu hin dandeenya. Gosa barreeffamichaa jijjiiruudhaaf asirraa gosa barreeffamaa kana bakka change font face kan jedhu kana keessa dhufne gosa barreeffamaa isiniif ta'u as keessa barbaaddanii filachuu ni dandeessu. Haala kanaan gosa baay'eetu jira waan ta'eef akkasitti jijjiiruu ni dandeenya. Erga akkasitti jijjiirree booddee background isaa kana immoo mata duree isaa halluu biraa gochuu barbaanna yoo ta'e as formatii keessa seenne gosa kalarii garaagaraatu baay'eetu jira. Kalariiwwan itti baay'isuudhaan qabnu kalarii nuti galchinu halluu background isaadha mul'atu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo slaayidii isaadha projector irratti yeroo gadhiis kan mul'atu ta'uu qaba. Gosa barreeffamaallee halluu isa gurraacha ta'e kanallee jijjiiruu dandeessu. Isas formaatiidhuma keessa galtanii word art style kan jedhu jira. As keessa galtanii kalarii yookiin immoo gosa barreeffamaa isiniif ta'e haala kanaan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. As keessa haala kanaan salphaatti bifa kanaan jijjiiruu ni danda'ama. Erga mata duree akkatti sirreeffattanii booddee isa jala irratti immoo subtitle yookiin immoo mata duree waan sanaa jalatti qopheeffachuu barbaaddan fakkeenyaaf leenjis ta'uu danda'a. Amma haalli tiitoriyaalii gabaabaa kennaa jirru kun PowerPointidhuma irratti waan ta'eef PowerPointiin jalqaba maalirraa eegala asirraa argaa jirtu yoo home insert design kan jedhu jira. Gosa barreeffamaa kan asirratti barreessuun qaba. Home insert akkasumas design mata dureewwan kun PowerPoint jalatti kan hojjennudha. Animation akkasumas slide shows warroottan kun warroota PowerPoint mata duree isaa jalatti hojjetamudha. Asirraa warra kan erga hunda isaa select gootanii booddee gara kallattii bitaa gochuu barbaadan akkaataa kanaan ni dandeessu. Gara mirgaarraa walakkaarra ta'uu barbaadan immoo paragraph center kan jedhu jira. Asirratti gochuu dandeessu. Gara mirgaa akka godhuu barbaadan immoo paragraph right kan jedhu jira. Akkasitti gara mirgaatti
naannessuu ni dandeessu. Asirraa immoo gara bitaatti jijjiiruu ni dandeessu. Itti aansuudhaan fuulduree isaa kanatti immoo buleetii galchuu barbaadan yoo ta'e as keessa buleetiiwwan gosa garaagaraa jiru. Akkaataa kanaan filattanii galchuu ni dandeessu. Erga filattanii booddee inter yeroo jettan tokko tokkoon isiniif galchuu danda'a. Buleetiin fuulduree isaa irratti xiiwwan jiran wajjiniin hojjechuudhaaf kan isin gargaarudha. Haala kanaan buleetiin bakka kanarraa innis hoomiidhuma jala jira, achi jala galchuu dandeessu. Haala kanaan barreeffama galchinee xumurree jirra. Barreeffama galchitanii erga xumurtanii booddee ammas islaayidii lammaffaa ni banna. Fakkeenyaaf asirraa bitaa keessan irraa maal jedha? Peeji 1 yookiin immoo lakkoofsa 1 kaa'eera. Islaayidii lammaffaa banuudhaaf immoo asuma bakka kana jalatti yookiin raayit kilik jennee niw slaayid jennees banuu ni dandeenya. Yookiin immoo hoomiidhuma irratti dhufnee kilik goone asirraa niw slaayid kan jiru jira. Asirraa illee banuu ni dandeenya. Karaa lamaan banuu dandeenya. Asirraa lammaffaa irratti akkuma argaa jirtan haala kanaan galchuu ni dandeenya. Itti aansuudhaan mata dureen lammaffaadha. Waa'ee maaliiti isa jiru kan leenjii irratti qopheeffatan ta'uu danda'a. Asirraa fakkeenya yuutuubii keenya asirraa barreessin. Akkasitti mata duree isa lammaffaa immoo haala kanaan barreessuu dandeessu. Ammas booldi gochuudhaaf akkaataa kanaan saayizii isaa yeroo dabaluu barbaadan asirraa akkasitti dabaluu dandeessu. Barbaadan immoo asirraa lakkoofsaan 60 irra kaa'uu dandeessu jechuudha mata dureewwan kan. Itti aansuudhaan mata duree lammaffaa jalatti immoo sabtaayitilii jalatti waan galu barreeffama isaadha. Asirraa gosaawwan buleetiidha. Kan biraas gosti biraas ni jiru. Asirraa akkasitti erga tuqattanii booddee gurmee ICT Tube YouTube irratti barnootaawwan barnoota kompiitaraa, barnoota sooftuweeraa, barnoota haardweerii akkasumas barnoota Android phone wantoota kana mata dureewwan itti aanu jalatti haala kanaan leenjii keessan yeroo qopheessitan irratti akkaataa kanaan barreessuu ni dandeessu. Gosa barreeffama kanaa halluu isaadha jijjiiruu nan danda'a. Yeroo jijjiirtan as keessa dhuftaniiti halluuwwan garaagaraa hedduutu jira. As keessa akkasitti filattanii qayyaruu dandeessu. Baakgiraawundii barreeffamichaa immoo waan isinitti tole ilaaltanii kan mul'achuu danda'uu fi akkasumas agarsiisuu kan danda'u keessaa filattanii gosa baay'eetu jira. Akkasitti select gochuu dandeessu. Itti aansuudhaan asirraa immoo gosa barreeffamaa keessan illee kan isinitti tolu gochuu dandeessu. As keessaa immoo hoomii irra galtanii foontii istaayilii isaadha gosa garaagaraatu jira. As keessa waan isinitti tole akkasitti ilaaltanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Mata duree leenjii keessan yeroo qopheessitan yookaan yeroo hojjechuu dandeessan. Isas baakgiraawundii dudduuba isaallee jijjiiruu ni danda'ama. Haala kanaan peejii lammaffaas hojjechuu ni dandeenya. Peejii sadaffaa yookiin immoo slaayidii sadaffaa kireet gochuu barbaanne asuma irratti raayit kilik gooneeti niw slaayid jenna. Niw slaayidii jalatti akkasitti yeroo hojjennu nuuf bahuu ni danda'a. Tokkoffaaf lammaffaa irratti haala kanaan hojjennee jirra. Isa lammaffaa irratti meemee suuraa galchuu yoo barbaanne suuraas ni barbaachisa waan ta'eef suuraa haala kamiin galchuu dandeenya isa jennu immoo waliin ilaalla. Suuraa yeroo galchuu barbaadan keessatti bakka itti suuraa galchuu barbaadan erga filattanii booddee insartii irra insartii erga dhuftanii booddee picture kan jedhu jira. Picturein kilik yeroo gootan bakka suuraawwan yookiin immoo footoowwan qindeeffatan jiru keessatti seenuudhaan kilik gootu. Amma deeskitooppii irraa suuraa qaba waan ta'eef asirraa suuraa ilaalee akkasitti erga banee booddee asirraa suuraa haala kanaan sirreessuu nan danda'a. Akkasitti suuraawwan garaagaraa illee gosa garaagaraa hedduu akkasitti galchuun suuraa tokko olillee galchuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf ammas suuraa kan biraa galchinee ni ilaalla. Suuraa gosa biraa ta'us kan fedhesatu suuraa illee kan keessa illee haala kanaa yeroo inni suuraa galchitan iyyuu akkasitti isin jalaa godhu suuraa keessan jalqaba saayizii isaadha isee kana diraagii isaa kana qabdanii akkasitti qeessuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan salphaatti qophaa'uu danda'a waan ta'eef baay'ee nama rakkisu. Haala kanaan suuraa yeroo galchitan yeroo saayizii isaadha baay'ee guddatee jira. Haala kanaan saayizii isaadha ni dandeessu. Suuraa wajjiniin illee peejii isa itti aanutti insert mata duree insertii jalatti wantoota argaman ilaalla. Wantoota jala jiran fakkeenyaaf insertii erga haala kanaan barreessinee booddee booldi gochuudhaaf yookiin immoo mata duree kana gurraachisuu barbaadan booldi kan jiru jira. Booldi kana irratti kilik yeroo gootan isinii gurraachisa. Saayizii yeroo dabaluu barbaadan immoo haala kanaan dabaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf insertii jala asirratti insertii erga galchinee booddee itti aansuudhaan kilik to add text kan jedhu barreeffama asirratti galchuu barbaadde galchii jira. Insertii jala wantoota jiru ni ilaalla. Asii itti aansuudhaan picture kan jedhu jira. Achi kilik dan photo album
photo album itti aansuudhaan shapes haala kanaan galchaa deemuu dandeenya. Itti aansuudhaan picture yookiin immoo suuraa immoo koompiyuutera keenyarraa galchuu barbaadna yoo ta'e asumarraa clip art kan jedhu jira. Clip art kanarraa computer kan jedhu gooyoo goona koompiyuutera as keessaa clip art keessaa nuuf fida waan ta'eef asitti salphaadhaan gara kanatti drag goone galchuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan bifa salphaatiin suuraa garaagaraallee itti galchuun ni danda'ama. Inni kun kan koompiyuutera keessa jirudha. Karaan jalqabe sirraa galchine immoo koompiyuutera keenya keessa kan jirudha. Inni kun clip art softweerichi kan mataa isaa danda'e kan ofirraa qabudha. Asirraa haala kanaan isa kanas illee gosa barreeffama isaadha akkasitti jijjiiruu ni dandeessu. Hedduutu jira waan ta'eef bifa garaagaraatiin barreeffama keessan filachuu ni dandeessu. Asirraa haala kanaan filachuu dandeessu. Amma kun sadan kanarratti hojjenna. Haala kanaan barreeffama isaadha galchinee fixneerra. Inni lammaffaan inni itti aanu immoo maalidha gosa barreeffama isaatu yookiin immoo akkaataa itti PowerPoint slaayidii isaa edit gochuu dandeenyudha. Erga asirratti kilik goonee booddee slaayidii isa jalqabaa irratti kilik erga goonee booddee diizaayinii keessa galla. Diizaayiniin akkuma beekamu gosoota halluuwwan tiimii garaagaraa qaba. As keessa asirraa yeroo filattan gosa baay'eetu jira. Akkasitti gosa halluuwwan irratti hojjechuu qabdan yookiin immoo hojjechuu barbaadan kan barreeffama keessan isiniif bareechuu danda'u haala kanaan filattanii kennituu fi erga filattanii kennitanii fi booddee diizaayinii keessatti kun kan hojjetamu. Itti aansuudhaan animeeshiniidha kan hojjetamu. Animation jechuun barreeffamoota keenya kan haala namatti tolu daddabarsuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf peejii isa jalqabaa irratti kilik erga goonee booddee animeeshinii gosa garaagaraa jira. Animeeshiniin kun akkaataa inni itti daddabarsu kan keessaa filannudha. Asii akkaataa kanaan peejii jalqabaatiif kennineerra. Peejii itti aanu lammaffaadhaaf illee ammas irra deebi'uudhaan akkasitti kennuu ni dandeenya. Inni kun animation jedhamee waamama. Animation kanarratti haala salphaadhaan leenjiiwwan qopheessuu dandeessan bifa nama ajaa'ibsiisuun haala kanaan hojjechuu dandeessu. Kanaaf erga haala kanaan peejiidhaaf kenninee booddee immoo barreeffamoota jalqaba barreessiniif illee kennuu ni dandeenya jechuudha. As keessatti gosoota garaagaraa animation adda addaatu jiru. As keessa galleetu yoo sirraa haala kanaan add jennee asirraa booksii akkaataa inni ittiin kennuu danda'u as keessaa filanneetiyyuu galchuu ni dandeenya. Akkasitti isa itti aanu lammaffaa irrattis haaluma kanaan hojjechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf yeroo suuraan akkasitti mul'isee jiru akkasitti qabdanii irraa gadi butuu dandeessu. Haala kanaan asirraa illee bifoota garaagaraa hedduutu jiru. Akkasitti yeroo kenninuuf barreeffamoota kan keenya suuraadhaaf illee qobaatti kennuun ni danda'ama. Akkasitti kennuu ni dandeenya. Kanaaf gosoota garaagaraa hedduutu jiru waan ta'eef bifa kanaan PowerPoint irratti salphaadhumatti PowerPoint leenjiillee akkasumas difeensii garaagaraatiif qopheessuu dandeenyullee bifa salphaatiin qopheessuu ni dandeenya. Kanaaf hordoftoota kan keenya sagantaa keenya soofteera afaan Oromootiin barachuudhaaf akkasumas barnoota koompiyuutaraa sirriitti argachuudhaaf peejii keenya YouTube keenya Gurmee ICT Tube subscribe like share godhaati nu hordofaa isiniin jenna. Isa jalqabaa kanarratti amma suuraan hin jiru waan ta'eef salphaatti suuraas galchuu ni dandeenya. Suuraa lameera deebinee galchina. As keessa insert irratti erga galtanii booddee picture bakki jedhu kun jira. Picture kana keessa erga galtanii booddee asirraa suuraawwan koompiyuutera keessan keessa jiran gosa garaagaraa hedduu ta'an galchuu ni dandeessu. Akkasitti erga barreeffama dhossee sirreessuu ni dandeessu. Saayiziin suuraan isaa yeroo inni guddatu bakkaawwan adii kana qabdanii akkaataa kanaan yeroo drag gootanii harkistan haala kanaan salphaatti bifa kanaan hojjechuu ni dandeessu. Itti aansuudhaan fakkeenyaaf sagalee akka qabaatu gochuu yoo barbaadan leenjiiwwan kennitan sanarratti sagalee haala inni qabaatu yoo barbaadan isas as keessa diizaayinii keessa galuudhaan
akkasuma inni immoo animation keessatti hojjetama transition sound kan jedhu jira transition sound kana keessatti no sound jedha by default sagaleen qabu waan ta'eef sagalee as keessa jiru gosa garaagaraa sagalee hedduu jira as keessa sagalee kaameraa filannaa fi salammaaffaatiifis no sound jedha waan ta'eef asirraas sagalee kaameraa yeroo daddabarsu sagalee kaameraa dhageessisa asirraa sounding gosa hedduutu jira kun immoo click kan jedhu jira haala kanaan galchuu ni dandeenya asima transition speed kan jedhu jira animation irratti hojjenne kan speed yookiin ariitiin ittiin daddabarsuu danda'u baay'ee fast dha waan ta'eef isa kan medium itti gadi butuu qabna isa kanas medium itti gadi xiqqeessina jansuudhaan ammas kanallee sadansaallee medium itti gadi xiqqeessuu qabna inni kan biraa advanced sliding keenya yeroo daddarbu on click gochuudhaan akka daddarbu gona isa kan xiyya isaa yeroo tuqnu enter yeroo jennu akka dabarsuuf on click mouse jedhudha kaasuudha qabna keyboard keenya irraa enter yeroo go nuuf daddabarsuu qaba akkasitti erga irraa kaasne haala kanaan PowerPoint baay'ee salphaatee qopheessuu asirraa fakkeenyaaf barreeffamoota kana gosa kalarii garaagaraa illee gochuu home isa jedhu kana diizaayinii keessa galtanii gosa halluu biraallee gochuu kana qabaatti akkasuma kanallee halluu biraallee galchuun ni danda'ama fakkeenyaaf slaayidii yeroo qopheessitan yeroo mara kan mul'atu ta'uu qaba yoo hin mul'anne ta'e baay'ee rakkisaadha jechuudha kanaaf isa kana adda baaf asirraa argaa jirtu yoo ta'e gosa halluuwwan baay'eetu jiru achi keessa halluuwwan garaagaraa filattanii haala kanaan barreessuu akkasitti kalariiwwan gosa garaagaraa fayyadamuu ni danda'ama hordoftoota keenya haala kanaan wantoota hojjechuu barbaadan kalariiwwan isaanii gosa garaagaraa akkasitti jijjiirtanii kanaaf karaa YouTube keenyaatiin haala kanaan barnoota kompiitaraa barachuu barbaadan afaan oromootiin subscribe like share gochuudhaan haala kanaan PowerPoint kan keenya xumura irratti erga qopheessinee xumurree booddee peejii isa jalqabaa irratti click erga goonee booddee asirratti dhufneeti jennu kun slide show godhee kan agarsiisudha yookiin immoo akka viidiyootti kan agarsiisuu danda'udha asirraa immoo keyboard keessan irraa F5 kan jedhu jira isa yoo tuqxanis slide show isinii gochuu danda'a nama fakkeenyaaf peejii amma hojjenne haala kanaan PowerPoint hojjenneeti jirra asirraa yeroo xiyya isaa yookiin immoo enter yeroo gootan haala kanaan daddabarsuu danda'a jechuudha bifa kanaan PowerPoint akkasitti hojjechuu ni dandeessu hordoftoota keenya barnootawwan ajaa'ibsiisoo garaagaraa teeknooloojiidhaan wal qabatan akkasumas odeeffannoo adda addaatiin wal qabatan peejii keenya irraa barachuudhaaf subscribe like share godhaati nu faana bu'aa isiniin jenna